Markaattotti si'a lammaffaa balaan ibiddaan qaqqabuun qabeenya irratti miidhaan gahee jira. Aangoonni federaalaa lama dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa obbo Taayyeen ittiin himataman irratti jecha ragaa kennanii jiru. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Muyyaleetti walitti bu'iinsa har'a sadaasa 18 bara 2024 mudateen namoonni 4 madaa'uu jiraattotaa fi aangawoonni magaalattii himanii jiru. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessa lammiilee Itoophiyaa 7 dabalatee lammiilee biyya alaa 100 ol du'aan adabdee jirti. Lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan wal waraansa Hizbollaa fi Israa'eliin rakkoo guddaaf saaxilamuu himan. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo bal'ina isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan wal waraansa Hizbollaa fi Israa'eliin rakkoo guddaaf saaxilamuu himan. Haleellaa Israa'el Libaanos keessatti raawwachaa jirtuun lammiileen Itoophiyaa miidhaa qaamaa fi qoor qalbii irra gahaa jiraachuu ibsanii jiru. Kaleessa galgala haleellaa Israa'el raawwatteen magaalaa Dahaatti lammiilee Itoophiyaa dabalatee kanneen biroo biyyattii keessa jiraatan irratti miidhaan qaamaa qaqqabuu fi kanneen lubbuudhaan darban jiraachuu lammiileen Itoophiyaa bakka sana jiran dubbatanii jiru. Erga lolli kun eegalee lammiilee Itoophiyaa maatii Libaanan bira jiraatan waliin ajjeefamanis hedduu jiraachuu eeranii jiru. Libaanos keessatti namoonni nagaa haleellaa Israa'eliitiin ajjeefamuu fi qabeenyi hedduun guyyaa guyyaan barbadaa jiraachuu itti dabaluudhaan dubbatanii jiru. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessa lammiilee Itoophiyaa 7 dabalatee lammiilee biyya alaa 100 du'aan adabdee jirti. Kanneen ajjeefaman keessaa 21 lammiilee Paakistaan, 20 Yemen, 14 Siiriyaa, 10 Naayijeeriyaa, 9 Misir, 8 Joordaanii fi 7 Itoophiyaa irraa kan dhufan ta'uun Ejensi Firaans Paaris gabaasee jira. Kana malees lammiilee Hindii, Suudaanii fi Afgaanistaan irraa namni 3 akkasumas Sri Lank, Eertiraa, Filipiin irraa nama tokko ajjeefamaniiru jedhamee jira. Kibba lixa biyyattiitti kan argamtu bulchiisa Naajaan keessatti qoricha sammuu namaa adoochuu gara Saudi Arabiyaatti galchuudhaan kan himataman lammiin Yemen tokko sanbata darbe du'aan adabamuu hordofee lakkoofsi lammiilee alaa barana qofa ajjeefaman 101 gaheera jedhamee jira. Bara 2022 fi bara 2023 waliigalaan lammiileen biyya alaa 34 Saudi Arabiyaa keessatti du'aan kan adabaman yommuu ta'u bara kana kan waggoota lamaan darban dachaa 3 dabalutu himame. Dhaabbata mirga namoomaa Saudi European Saudi Organization Human Rights kan teessoon isaa Awurooppaa biliil ta'e raawwiin murtii du'aa bara kana riikardii cabse jechuudhaan ibsanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa qormaanni siyaasaa jiraatus bulchiinsa Eertiraa waliin hariiroo nagaa uumuuf kutannoo qabna jedhan. Eertiraa waliin nagaa buusuuf kana booda wal waraansi filannoo ta'uu hin qabu jechuudhaan gaafii fi deebii gaazexeessaa biyya Xaaliyaanii Alveer wajjin taasisaniin dubbatanii jiru. Walgahii ogeeyyiin fayyaa tola ooltummaa Xaaliyaan turan keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachaa kan jiran obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsi isaanii Eertiraa waliin nagaa uumuu akka barbaadu ibsanii jiru. Ta'us waraanni waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture irratti yakka lammiilee nagaa fi dubartoota irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fi haqa mirkaneessuuf malli idil addunyaa barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Loltoonni Eertiraa hadhallee naannoo Tigraay qabatanii jiraachuu kan ibsan obbo Geetaachoo Raddaa akka fakkeenyaatti iddoowwan loltoota Eertiraa qabatan jechuudhaan hirboo kaasanii jiru. Akkaataa waliigaltee Pirootoriyaan loltoota Eertiraa naannoo Tigraay keessaa baasuuf itti gaafatamummaan kan mootummaa federaalaa ta'uu eeruun ta'us Eertiraa waliin nagaa buusuuf akka barbaadan ibsanii jiru. Markaattotti si'a lammaffaaf balaan ibiddaan ka'uun qabeenya irratti miidhaa geessisee jira. Balaan ibiddaan Finfinnee gabaa markaattotti ka'e qabeenya irratti miidhaa salphaa qaqqabsiisuu koomishiniin ittisaa fi hoggansa sodaa balaa beeksisee jira. Akkaataa ibsa koomishinichaatti balaa ibiddaa sadaasa 8 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa keessa naannoo sa'a 6:00 Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa iddoo addaa gabaa markaattoo Jublaa jedhamutti mudatee jira. Balaan kun qabeenya barbadeessus to'annoo jala ooluu koomishinichi ibsee jira. Gama biraatiin balaa kanaan namoota 6 irratti miidhaan salphaa qaqqabu sagaleen Jarman gabaasee jira. Balaa ibiddaa wal fakkaataa ji'a darbe keessa markaattotti mudateen qabeenyi barbadaa'u ni yaadatama. Balaan ibiddaa ka'e jedhame malee ka'umsi isaa hamma ammaatti wanti inni beekame hin jiru.
Deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a meeshaalee waraanaa seeraan ala mana isaaniitti argameera kan jiru ilaalchisee himata irratti dhiyaate ofirraa akka ittisan manni murtii ajajuusaa ni yaadatama. Aangawaan duraanii kunis aangawoonni mootummaa dhimmicha kana beeku jedhan 5 mana murtiitti dhiyaateen jecha ragummaa akka kennaniif ragaa ittisaa waammatanii turan. Haaluma kanaan wayita obbo Taayyeen deetaa ministeera nagaa turanitti hoogganaa isaanii kan turan ministeerri nagaa obbo Balaaf Andaaloomii fi poolisii federaalaatti ajajaa qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa kan ta'an koomishinar itti aanaa Malaakuu Faantaa har'a akka lakkoofsa Itoophiyaatti 9 bara 2017 dhaddachatti dhiyaatanii jiru. Aangawaan lamaan jecha ragummaa kennuu isaaniitiin dura obbo Taayyeen yaada dhiyeeffachuu akka barbaadan abbootiin seeraa erga gaafatanii booda dhimma meeshaa waraanaa ittiin himataman irratti haasaa taasisaniiru. Ajjechaan abbootiin gadaa Karrayyuu ajajoota mootummaa naannoo Oromiyaa sadiin raawwatamuu kan dubbatan obbo Taayyeen sababni isaan ittiin hidhamaniifis ajjechaa waan mormaniif akka ta'e himanii jiru. Wayita aangoorra turanitti isaanis ta'ee maatiin isaanii yaaddoo nageenyaa akka qaban kan himan obbo Taayyeen yaaliiwwan ajjechaa siyaasaa sadii irratti raawwatamu himanii jiru. Eegdonni isaanii irraa ka'uu hordofee yaaddoo nageenyaa qaban koomishinii itti aanaa Malaakuu Faantaa marsus kan himan obbo Taayyeen meeshaa waraanaa hidhachuuf waajjira muummee ministeeratti xalayaa akka barreeffatan akka itti himan dubbatanii jiru. Sana booda dhaabbata itti hojjetan ministeera nagaatti ministeera kan ta'an Balaaf Andawalam xalayaa akka barreessaniif gaafachuu isaanis himanii jiru. Haa ta'u malee xalayaa malee afaanumaan haasa'u wayya jedhamuun meeshaa waraanaa barbaadanii akka hidhatan waliigalamuu dubbatanii jiru. Haaluma kanaan meeshaa waraanaa kilaashii tokko fira isaaniirraa argachuu fi kaaznaa yookaan qabduu rasaasaa 2 wajjin bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhachuu isaanii himanii jiru. Obbo Taayyeen dhimmoota meeshaa waraanaa seeraan alaa ittiin himataman ilaalchisee yaada kana erga kennanii booda ragaaleen ittisaa isaan waammatan koomishinii itti aanaa Malaakuu Faantee fi obbo Biiniyaaf Andu'aalam dhaddachatti dhiyaatanii jiru. Obbo Taayyeen waammatan 2 sirna kakuu erga raawwatanii boodas dabareen gara dhaddachaatti ol seenuun jecha isaanii kennanii jiru. Manni murtichaas jecha ragaalee ittisaa lamaanii erga fudhatee booda jecha ragaalee ittisaa hafan fudhachuuf 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama qabatee jira. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Muuyeleetti walitti bu'iinsa har'a 18 bara 2024 mudateen namoonni 4 madaa'uu jiraattotaa fi aangawoonni magaalattii himanii jiru. Jiraataan magaalattii maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko akka dubbatetti waldhabdeen kun har'a ganama naannoo sa'a 2 irratti lafa gabaa re'eetti mudachuu dubbatee jira. Waldhabdeen kun iddoo gabaa re'ee ture dhaabbii baajaajiitiif akka oolu biiroon geejjiba magaalaa Muuyelee murtoo dabarsuu hordofee kan uumame ta'uu jiraataan kun himee jira. Sababa kanaan konkolaachistoota baajaajii fi namoota gabaa re'ee kana keessa daldalan gidduu dhagaa walitti darbachuu ture. Rasaasnis dhukaafameera jedhan jiraataan kun. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni 3 dhagaadhaan rukutamanii kan madaan yoo ta'u namni kan biraa tokko immoo rasaasa dhukaafameen miidhamee wal'aansuuf gara hospitaalaa seenuu jiraataan kun dubbatee jira. Walitti bu'iinsi uumame kunis waldhabdee gosaa akka ta'e miidiyaa hawaasaa irratti odeeffamaa jiraatus jiraataan kun garuu waldhabdeen uumame siyaasaa fi sabummaa of keessaa akka hin qabne dubbatee jira. Wanni miidiyaa irratti odeeffamaa jiraa fi wanni nuti qabatamaan asitti argaa jirru waan garagaraati. Wanni miidiyaa irratti haasawamaa jiru waan sobaati. Wanni sabummaa siyaasa illee of keessaa hin qabu. Asumatti warroonni baajaajiiti gabaa re'ee keessa daldalan waan walitti bu'anidha. Waan akkas ulfaataa illee miti. Namoonni dhagaadhaan miidhaman malee wanni guddaa akkas ulfaatamee irraa haasa'amu illee miti. Gosa illee hin qabu jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa oduu keenya guyyaadhaa kanumaan goolabnee jira. Oduu keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kenna.